Odaa besil irratti ijaaramu sirrii. Odaa bulluq irratti ijaaramu sirrii. Odaa roobaa irratti arsii maali keessaa hin jiru ijaaramu sirrii. Bakka jiru ijoo irrattoo ijaaramu mana kiyyaa jedhu yookaan ofumaan ta'u. Bakki aadaa isaa sun immoo bakka kabaja Oromoo sun yoo markaa bal'oo, caffee bal'oo, caffeen tumaa, bakka marab caffee yoo bakka caffeewwan kun asii ijaaran bakka isin irree kabaja qabdi. Kanaaf amma walitti deemu waan jedhee kana yoo akkatti deemu Oromoo walitti qabtee jira. Yoo ciise dhabbaaffee nama ciise horiin irree irra deemu. Yoo ciise horiin irree yoo immoo ka'ee ijjate dhabbaaffee. Kanaaf jabaannee Oromoo kana walitti fidu. Kana siitirree jabeessuu nurra jiru. Akkuma hin jiran sagalee yaa'ee asitti nuumuun nurra jiru. Bakkuma kanattuu sagalee yaa'ee isin amma pireezidaantii taniitii isaan pireezidaantii haa ta'an immoo sagalee yaa'ee seera caffeetti itti kennee deema. Seera caffeetti, seera gadaa shananiiti, seera langee shananiiti, seera waraana shananiiti, seera bokkuu shananiiti itti kennee deema namoota sana hin kennitan itti miidhaaniiti. Sanii booda biyya alaa jiru kan biyya keessa walitti hidhamee jira. Maal akka hojjetan achi waan hojjetu wal qaba. Bilbillee waan rakkoo yeroo amma mana haasa'u kanaan jiru Bishooftuu fi yookaan Finfinnee gahu. Kanaaf yoo akkatti deemne Oromoon walitti hidhamee seenaa guddaa irra eebbifama. Namni dabaraniisu waan dhiyeessuuf hin dabra. Seenaan namaan dabalu qarshiin dhumaa namni keenya. Bultiin fixeessa jedha Oromoon fixeessa jedhama. Seenaan ilma namaa giriin bultiin fixeessa. Bultiin abbaa wajjin yoo abbaan deemu ilma gaarii qaba ta'etti ta'a. Ilmi fafeen immoo kan ka'ee balleessaa. Ka'ee barree baluu akkana irratti jedhee matuma soqatamu. Kunin ini wannoodhaa fi kun immoo kan biraan jedhu kanaan taa'u. Kanaan waa inni godhini. Ammaan isii kunin jabaattanii sirna gadaa keenya yoo bakka jirutti deebise Oromoo dhugaa dhibbaa addaan deeme kan walitti deeme. Harargeetti ana deebise dhugaa dhibba tokkoof soddomatti abbaa gadaa waliin qaban karaa musliimii galan. Dhugaa dhibba tokkoof soddomatti deebise. Salaaletti dhugaa dhibbaaf soddomatti deebise. Abbaa gadaa qaban salaalee maaliin walitti hidhamee jira. Abbaan gadaa Arsii hin jira. Gadaa Roobaay. Abbaan gadaa wannoo anan beeka kana Odaa Bultuun hin jira. Ani warri Jaarsoo warri Salaalee qaba bakka hunduu Abdaaleen jiru kunoo walitti hidhee waa tokko namni Oromoo addaa fottoksu yeroo addaa fottoksan dur dabartee abbaa fe'amma Kidee hodee Oromoo kana seenaa guddaa ijaarudha malee bultii keenya amma bultii sana meettee seenaa ilmi namaa ijaaran yoo daran gaarii yoo kana jabaate Oromoo gadaadhanoo jabaate abbaa addaa filuu jedha yoo waan biraa qabaattanis natti himtanii waan jechaadha horaa bula. Abbaan gadaa akka keenyatti Facebook irratti guddanne haasa'an karaa guddisanii yeroo gabaabduutti waan ji'a lama nu fe'anii amma immoo dabareen keessanii gaafiidhaaf hiree isinii banna. Gaafii deessan keessatti xiqqoo keessa self-censorship exercise nu godha jaarsi biyya galu. Akkasumatti gaafileen dhiyaatan xiqqoo dhidhikaate hin hambisina garuu xiqqoo dhidhikaate dhiyeessa jechuun naaf baadha. Duraan dursaa nagaatiin biyya kana dhuftanii waa'ee keenya timuu keessaniif maqaa OSAtiin qopheessota sagantaa kanaatiin
fi maqaa uummata Oromoo Waashintan Diisiitiin galatoomaan isiniin jedha. Eree kana argachuu kootiifis fi galatoomaa. Haa ta'u haasaa isin gootan hundinuu baay'ee nama gammachiisa. Ganaatti biftuun seenurraa dhaabdanii garuu baay'ee galatoomaa. Gaaffiin koo aanaa 42 jiraa jettan tuulama jala. Aanonni sun eessaa amma eessaatti deemu? Abbootiin gadaas immoo naannoo sanatti kaa'aman biraanchii yookaan immoo warri 42tu jiru moo isa jiru sana akkasiin xiqqoo naa ibsitanii barbaada galatoomaa. Gaarii dubbii hojii jala deebisanii yaadannoo irree qabachuun nan danda'a yaa ta'u malee sammuudhaan nan qabata. Aanaa 42 kan jiru ilmaan tuulama sadeen isin jedhe duratti. Tuulama sadeen kuni Daacee, Jiillee, Bacho. Ilmaan fincaan tuulama sadeen. Dhageessanii Daacee, Jiillee, Bacho. Aanaa 42 kun immoo kana keessa jira. Amma Baashawaa aanaa 10 jira. Naannaa Finfinnee 8 jira. Akkasumatti deemee jira. Abbootiin gadaa akka isinii jettan bakka bu'oota abbootii gadaa malee abbaa gadaatiin muta abbaan gadaa tokkichuma. Kan caffeen kenniteef. Kan caffeen kenniteef abbaa gadaa tokkichuma. An bakka buustu caffee. Yaa ta'u malee abbaan gadaa sun immoo bakka bu'oota aangoo ofii bichaa qabatee yoo deeme aanaa 42 gahuudhaan bultii 42 wajjin gahu. Argaa an duraanis wanni wali kana. Yoo namni aangoo qabatee aanguma kiyya barcumni kiyya maaliif qorraa jedhu sanii muti. Barcumni kiyya oo'uwan jedhee achuma ta'anii eelee nama quumuti. Hannu isinitti. Aanaa 42 keessa keessatti bakka bu'oota abbootii gadaa tuulama teessisuun ni ta'e. Bakka bu'oota abbootii gadaa sagalee yaa'ii gandatti buusuun nurre uummanni gandeera. Isaan keessaa maaltu filatama? Gadaa shanan keessaa filatamte. Gadaan aangoo qabdu gadaa birmajiiti. Birmajii shanuu filatee gadaan afran tokko filate dubbuun hin jiru. Kun an jirre kana dursanii walii galle abbootii gadaatiin an dabrani kan ati dabarte deemeedha namichi sun Oromoo fi teegaa duroo gale wanna kana hojjetan waan guddaa baafamee kan namni tokko bakka itti dabarse san wa'uu qaba of keessa waggaa 8 jedheen taa'u namni waggaa 8 wa'uu dubbatu amma bakka bu'oota gadaa duraanii laggasaa nagoo barcuma qabu isarraa fudhatu wajjin hojjetu na dursu na duuba jira bukkee kiyya ani gadaa kanaan deeme oonan diree tokko bakka bu'oonni immoo birmajii shattu barcuma isatti qabaga bakka bu'oota immoo gadaa afran hafte sun arroobaleetis ta'e anachiisas ta'e hamuudanaas ta'e tokko qaban akka tuulama tokko qaban tokko sun abbaa gadaa duraan dabarsee jira. Dabarsuurree baafatan miseensa keessaa filatan. Miseensa roobalee keessaa yookaan miseensa muudanaa keessaa amma fuufuun duraan fudhatu jira. Kunan dabru jira. Gadaa wal itti argitanii. Nuummaa fuuldura dhufusan barsiifna dhufe akka nu wajjin dhufu. Aangoo kan an duuba dabarse sun immoo an duuba itti dhufu. Akkatti bakka bu'oota abbootii gadaa 42 bakka bu'oota malee abbootii gadaatiin miti akka bartaniif. Aanaa 42 kana keessa aanaa tokko amma aanaa adaa isinii yaa'e aanaa adaa sagalee yaa'e sagal ture biiroo qaban waan dhugaa isinitti taasisan namni dhagee argisiin jira sagalee yaa'e biiroo qaban. Barreessa eenyu godhee aadaa turizimii achi jiru sun jeetuma biddeena nyaatee hin galu. Yookaan aadaa turizimii ta'uu hin danda'u. Hojiin hin hojjetu aadaa jechuun aadaa isaa guddise malee waan mootummaa afarsuudhaan immoo aadaa ta'uu hin danda'u hojiin hin deemu sarmu sana. Kan mootummaa bakka sammuu sana waa'ee mootummaan hojjetu. Aadaa eegalee aadaa keenya guddisuu sana.
ala wala ragatti jataw kan anu jenni adaf tourism sun barreessa ta barreessa kan kata mutumman sakinna maltu kana birri kan kamu waan jenne barreessa male waan birawatti wanne ni hojja fi da be dusalu mal barreessa tembe mal bisu barreessa ni bisu kanatti jaben gando gadi bu namo e barreessa mo tani mala jana ganda jana tugira mutumman kata ganda ambiriya inni barreessa go wae mangudoni dubbatu sai so data namni ke safu o kan ma sai a tafso da mangudoni wannan tare sai ne nan inni barreessa ta abo ai kama wa mangudoni sunan jettu inni barreessa sani boda mazadi wandoni sai gira ani sai royo me ka karata me ka kafala me kana ma ka karata musa wae ango mutum sai wae ke wae firme gada tafetu wani gatanittima cafe wan tumta ittima sanirratto jettima gundo wae ada o fi wae malka wae tundo fiti wae nam walloni amada murtike saka da kai tunyata mali bi abukatu da kuma shan mali akan bas ana ce fi ke da ada ga nyani ka banye ade mun ya oriyo fi fitata na mamin da sa gin ada ga nyatta wanje ne nam wallolo nam wal zarab nam wal nyaka سنتني وما تم أنا كنت الكانوري والاتحاد إنه بيرون فجني نقول دو بيرون كأكاد ويدني قول له كان أجد سين أبى تربى كأكاد إنه جنّيون تتفين دارات تفين منات تفين مشاهد تفين أنا أفو أنا جت الرجل وقال لي لكن يعني وجدنا ما نرى كمان yo indi di deto namni ke sare da patro ba fide kotte nan ka abba fe mbole te biya ka do ne na timin ya ci gare gara da sai kanatti anjabanne bakon da to ja anjabat male abba ngada to kucuma anan gari afarta bilam akatu da ma tigire buni ma anule wodi na ko sadde kabdi boro me ani wodi na ko sadde tun am fundura kan bakka bota boti gada oromo en gada namni sane dikda mi wata baji kes bosan namni amma lamma ta iftana wal tikam jina funduram bo gada bakka tilafte e chatti lafte be arsi ke satti gada ni laf muslima gada walla ke satti laf injum be karana ira male kara oda busini karane da male walla kake sanyi rumbe na acca boti gada ti ko da male waye adda ta no ne gade rasu na mota kai wa bi fata ya lati galti ne musa armai dami boru doktoro ta tawna doktoro ni gugu doktoro iraji waye kana gorata doktoro ta wal tifine doktoro ni kuni mo wa oro mo to kwada fikile ya suma daga yesa tayre ka injira Victor Nuromo hunda jira cike cike sana fide o mangundo bicha ofte mangundo kotiza sani bisa trago fago doktoron sebenarnya kabane ode mere baja jira gare da kan makina da in masa kali sai kana fi mata jata bakka walde de doktoro tam aduna finne ke san wa ga fatal lama walti bo eto ko jira na chala ba ga fata macha وقفتا ولا كان وقفتا باشوا جبتو كتير وقفتا ورمونتو يجي سو ولا يقول لما عرفوا لفعل فتمي أنا جالت يونيفرسيتي كيس تمرت ماله ورقة تمرت ماله كيس راكون شيء إيه ما نقول واجد بس نيكن ini setikin wae kesor siasa ada jol ni rapo kesor pun mo orang mala isyawan de yani namo ta ini la molta te takat wal tawlid de amma bo bayar raya sani boda yolen tunen saret yo fi jiltene na nofte bana mo kesor tigat abo dinga da ga furan ne sara kan ma birat fan wan ora arsani tiratu jadde beka ora arsani tirat
Akhirnya kan kumata memegang nabi raya mawadu fatan ni lah. Kumata apa ni yang itu kan kerama ini guys. Apa ni? Yulewa ni fata gadat ulama yang lain tu kan boleh jadi mungkin membeli. Apa itu? Yosan imam mana bini bani. Karena wajib fata kan bakat ukut. Iya mah bakat ni. Iya masalah muncul di mana bakat tu ira bakat ukut. Amma isa bakato ijaran mega profesore skelere mega wasan wane dio tana jiran kana amma bakato ko abutin gada bakato ko tidak wage fata bakato ko tay karami tili ngira jira warra ayam tota bakato ko ayam ani tota bakato ko tinne kama nujata kurmani to eyo ba fatani olita warri ayam tota me ko office mirgasat Durang dibbe alente kan waga na bayi hujjata dunya sirna sa waga yu muda ma sakin irki fata ni arga sanni namun ni ada ati malina ati setan batta ati malina batta namun tu buddha wa sin jere warra buddha anaka warra ilmu dul warra hada bayi warra macca ke sanjira buddo ta mega war mega ti wanno isa sirna do ni woni de mirga ke ni mirga gada aja lagi sana. Ada jenis tim Oromo itu gada yang tim Oromo. Karena itu. Bina bagada nafana makati ke. Duraan dursee hoosaa galateeffachuu fedha. Hoosaan waggaa 23 hojjete kana keessatti guddina argisiise hedduu keessaa waan barana argisiise tokko abbootii gadaa biyyaa fidee wal nu argisiisudha. Jara fidoo odoo hin ta'in akka allaalutti nuhuu biyya keessa. Nu warri lafa qulqullee akka kiyyaa qaxalee mootummoota biyya sanii sadi tajaajille sillaasee dargii fi qaama jiru agaruu dabalatti. Biyya yaadne yoo jennu lafa nama saallee yaadne. Jara kanas fidanii nu argisiisuudhaaf waan biyya nu keessatti jenne fudhanna. Inni lammataa hoosaan guddina argisiisee waan sanyii reefa gadaa jedhe sanii Oromoo yoo midhaan gahee fi calleeffatu odunyaa ni dura hin guduunfate. Maal guduunfa? Sanyii guduunfa bara dhufuuf hin beelaan malee sanyii nyaata. Sanyii Oromoon guduunfateetu hooggana hoosaatitti dhufaa jira bara lakkaa'inatti. Kunis guddina hoosaa argisiisa. Kanaaf galatoomaa jedhaa bara dhufu immoo kana caalaa akka hojjettanii ba'aa guddaatu irra jira jechuudha dargaggoon. Waan abbaan gadaa tuqe kana keessattuu rakkina Oromoo irra gahee fi naannoo Tuulamaatti gahe kana waan ofii agarree fi keessa dabarre Oromummaan Oromoon eessatti cabe yoo jennu naannoo sanatti cabe. Odoo naannoon Tuulamaa sun cabuu baate tarii caliin calanqootii fi hafuuraan naannolee fa'aa hin dhalatu ta'a. Achitti deebifnee Oromummaa hundee sanitti deebifnee bakka irraa nu buqqisaa jiran kaleessa irraa nu buqqisan sanitti akka itti amma yaadamu kanatti deebifnee of ijaarra yoo ta'e gabrummaa hundee buqqisaa jira jechuudha. Hundee keenya ijoollummaatti yaadadhaa naannoo Tuulamni Arsii fi Baalee jira abbaan gadaa jedhe naannoo Arsiitti dhaladhe. Miilan yaadee karaa deema Baalee deema jedhee sirbaan deema biyyaa sii ba'e abbaa biyyaa sii ba'e jedhee maaliif biyyaa ba'e maaliif bukkee namoota kanaa gaafsanaan gara ijoollee ture. Nama hordofaa goosaa jedhamu jira. Abbaan kiyya qabanii qe'ee keenyatti galee mana ijaarratee nu guddise kobbaleessaan qabaatitti ilaale. Booda eegan guddadhee haayiskuul barachuu naannoo Finfinnee dhufee rakkina kana hubachuu keessa seene. Maaliif buqqa'ee namni kun biyya dhabe maaliif deemee yoo matee galee dhufa.
wanni kaafas jalqaban bal'atee naannoo sanatti itti fufee deemaa jira. Kunis akka reef jedhe sani yoo achitti deebinee hundee dhangala'aa kana buqqisuu baanu warri ammallee waggaa 40-50 nu bulchuuf akeekkatanii nutti jiran kun naannoo sun buqqaanaan ani jakiyyaa darge naannoo amma mojo jedhamu kan wanci jedhamu kan corree darbeessa jira jiillee darbeessa jira loon isaanii ani jaalan garbaan jira fudhanii gaafa nu barachuuf finne buqqa'ee warshaan irratti ijaaramee mataa haaraa jedhanii karrayyuun buqqa'ee achii buqqa'uun jalqabamee boodara naannoo Arsii kana bara isaan gudifaa'ee jedhaniin qonnaan dhufanii naannoo Itaayyaa kana fa'aa buqqisan iyya baadhi namoo uummata biyyaa wajjin eessa dheedha jennaan baale galaa'edha baale guutame eessa galleennaan deemaa keenya galaa'edha waan dhufee dhaqqabeera waan kana dura dhaabachuuf jaarsa isaa deebisan gabaabsa akka keenya daddafee dubbannoo guddaa danda'u. Gaafi malaman qaba abbaa gadaatiif. Gaafiin duraa wanti amma itti jirtan kun waan cimaadha. Waan hundee qabaatu, waan oromummaa qabaatu, waan gannu dhaabate, waan gammadaan nurraa buqqisu yoo akkana dubbiite. Kana godhuuf isin dura dhaabbachuun karaa amantoota sadiin qabnu ammatu hiitan. Gadaan eessatti laafe, eessatti hirumaa badee, eessatti mooraa irraa hafellee walumaan bu'aa qaban turtanii jirtan. Haala amma jiru kana amantoota jiran kana sadiin diinni akka itti fayyadamu Oromoo wal danda'ee oduu amantoota tuqiin sirna gadaa kana deebisuuf hagam itti yaaddanii hojjetaa jirtanii isin dura dhaabbannoon uummatarra jirtu maali? Uummatarra. Mootummaa biyya bulchaa jiru kana rahoo maali? Kan mala waan kiyya galatoomaa bakka nagaan dhuftanii gaariidha. Waan gaarii nu gaafatanii waan seenaa Oromoo dabreetis tuttuqanii seenaa Oromoo san hunda deemne boruun galmasi. Yaa ta'u hunduun beekaachumaa dhufne hundeen keenya waan achi ta'eef. Kanaaf amantiin hannumfate abbaa fee waan feetaa amana. Namoonni amantii baay'ee turan achi keessa. Amantiin baay'ee dheessa jedhamu Oromiyaa dheera. Kuni dubbiin nuu balan. Maal jedhe namni saattiin alaa mal'atti. Waatiyoo mana iiti. Yoo walitti hin galle akkasii saattiin aannan hin baatu. Yoo waatiyoo irraa qabanii saattiin hin guuti. Ni galaa wanti jechuumas ni qaban. Kanaafuu ani jalqaba irratti maalan jedhe seetan. Nu amantii san keessa hin guuru namoota inni jabeessina. Namoota kaleessa bakka dhaqan dhabanii waan jedhe amma namoonni amantii biraa keessa seenan. Waaqeffataa gadi nuu kaasa ilmi yoo haati warraa hubattee nyaachuu dide haga bu'uudha. Maal godha wanti hin qabu distii hin qabu. Baay'ee biddeena oolu itti kennite ilma koofite yoo itti waan haadha kee nyaata malee biraan nyaatu. Argitini kara itti hojjechaa jiru. Kanaaf namoota ijoollee barattuu ol yaa'an kana san deebisuudhaan anaan korma tokko yoo kormi dallaa waan yoo isaan qabsa kan bara qabsa. San deebisuudhaan ijoollee teenya waaqeffataa kumaatama jedhe kana qabudha jalatti. Ijoollee waaqeffataa ta'e kana immoo gurmeessu. Yoo inni gurmaa'e galee tabbaa bulcha. Abba kaleessa dogongorra ijoollee baay'inaan deebisee nan beekan. Yoo isa goone amantii saniis walitti isin deemu. Mirga isaatiin mirga dimokiraasiiti gadaan dimokiraasiidhaan yoo sattumne waan biraa keessa gala. Kanaaf ijoollee gurmeessinee
ijoollee teenya irratti waaqeffataa keenya irratti hojjanna manguddoota beektota keenya ofinnee irratti hojjanne sablaa ajaa'iba oduu amma achi rattanii hin dhuftanis waaqni si fidaa fuuldura laaltanii hadi ijoollee nama hojjettu waan gaariidha waan jedhee ijoollee lafaa dhufaa hojjettu waan gaarii ana jedhee waaqeffataa buusatii fi waaqeffataa machaan jedhatan nu dhiisaa hin jedhee kun hin jiru oromoon tokko jedhe durattu isa gaafa hiitu taa qabne ammas kanarratti hojjennamu ambiraa mootummaa wajjiniin akkamitti hojjettani mootummaan gadaa keessan gara ani dhugaa isinitti hime duratti isinitti hime akka asitti ormeen uummati mootin sooma mootummaan dhugaa ani qaalangeen argaa qaba sirna gadaa keessa galee abbootii gadaatiin asiin daandiin tanaan jedhu caffee keessatti amma asitti biyyiin kun nagaasa malee caffee tuulamaa keessattuu tuulamni sirna gadaa gaggeessu TV Oromiyaa tokko nu biratti ni alamni lafa raariitii mangudoo isarma akka siyaasatiin nuti deema bakka deemte tokko araab biyya keessa caffeetu namni nama tokko lamaa mootii fincaantuu lama sadeemin nama kuma meeqatan achi keessa jiru gadaa keessaan harka sooddo daakii irraa dhufa bachuu irraa dhufa jiillee dhufa jaanjiillee tokko lafa argaa naannaa cuuphaalatiin jaangalaanitti halkabdee nama miliyoonii meeqa kana itti seenu hin bala kanaafuu namni kun immoo qursoo ofiitti mana ofii gallakkisee haati gadaa abbaa gadaa wajjin deemti qursoo goggogaa nyaatan akkuma biiraa dhuganiitu sirna gadaa galchan torban lama achi ta'anii buna dhuganii qursoo goggogaa nyaatanii malee biiraa dhuganiitu urfa keessa ciisan oduu hoggeenya asirraa gadaruu nama kanatti siikuu hin danda'u namicha kana godhe immoo sirni gadaa mootummaa keessa galee kana achi hin deemne as hin deemne kunimmaa sirni gadaa dimokiraasii maal ta'an jedhee siyaasa biraa keessa galleechaa kanaaf sirni gadaa mootummaan wajjinaa yaada mootummaan deeggara mootummaa wajjin malee nu jedhamu mootummaan dhiibu mootummaan giriin nu ni waa'ee mootummaan tokko duratti isinitti maaltu gamamistii maal isa keessa nu galche sirni keenya gamamistii jira kanaan sirni gadaa kana kana wajjin hojjanne ambiraa naannoo investimentii kan jedhan baay'ee keessa rakkoo guddaa maal seetan mootummaa bira jiraan inni keenya ani namni keessaa jawaan jiru ni mootummaa faarsisu oromoon keenya yoo abbaan qabeenyaa tokko dhufe dursee lafti kiyya kana jedhan kennuufis qarshii yoo nurree ganaa barsiisne lafa kiyya irratti maaltu si galchee jira maguddoonni gurguddaa rakkoon kana malee waa'ee ati ka'ee deemee jedhamuuti sanimma magaala bishooftuu natti dhiyaate isinitti adeema waan dhugaa kiyya gibbi qaamannoo manni kiyya kaarimeetirii 35 dallaatii akkatti dhufe daandiin asiin baaterree tuqanii maa rakkoodha numarraa qaban namoonni babay'eedhaan akka sana kan hin ta'unnaan hin tuqan namoonni dinii birrii qarshii jaalatan ambiira fi garaa jaalatan baay'eetu fixa an 30 300 fudhatee irraanii waa tokko qabne jira yaateetu hadisa fitee waa tokko itti wallaale 300 gurguddaa dhawattu hojjetan argitan amma isin beeku teessaniitu watan argattanii egaa hin hojjanne abbaaf biyya guddaa kana ta'anii egan hojjanne mootummaan asii injineen namaa kennu abbaatu xaarrata ho'ate itti xaarratte waan irreetti siidha kana rakkoo kana barsiisnaa bakka rakkoon jiru wanti mootummaa naannaa ammas jetta kan daarii naannaa wanno makina irra deemu fudhatame hin beeku isa ini qotee bulaan maal hojjetaa jira ol wettanii rakkoo
namni keenya akkuma dur sanitti jira. Akkuma dur hin jirre. Akkuma dur sanitti hin tole. Mooti addunyaan akka dur hin jirtu. Qilleensi biyya kana qilleensa ho'aa kanarra hin qorre. Kana gaa sammuu namaatitti hojjechuudha. Yoo abbaan balleesse ilmi isaa suni akka baratu qeerraa akka buqqaane investimentii jechisuun danda'an akkuma seera watuttu. Investimentiin sun immoo sirriitti ni ma'ee jira. Ana buutii gadaa itti hojjetu. Investimentiin tokko yoo dhufee qotee bulaa buqqisee deemu oduu ta'inni wal simatee akka guddinni dhufu amma nu irratti hojjechaa jiru. Mootummaa hojii irree kanaa nama hojii deemaa jira. Nuyi hojjenna. Nuyi akkuma isaan baasne nus. Investimentiin dhufee akkuma isin jettan dajjaazmaa isaa kun dhufaa'ee nu biratti dhalatte nan beeka nannaa Finfinnee sanitti inni eessaa akka ga'e nan beeka eessaa akka dhufanii eessatti akka dhalatanii nuni kiyyaa bulan isaanitti isaan irra walitti dhufuu sanyiin isaanitti tureen jiran achamu. Isaan asii baasee akka arsiitti galchuu suni abbaaf feessan danda'amas. Arsiin irree gali baalitti jedhanii hinjiru bakkee qonnaatu inni horiin bakka itti deemu qaba. Kanaaf namni baay'ate nama baay'ate kanatti akkamitti walitti simsiisnee biyya keenya kana guddisna nama tokko bichaa nu nyaate kun hin beekamu. Kunoo beelee immoo akka bineensa nama nyaatu. Namni beelee nama dhiisu. Kanaaf mootummaa wajjin hin dhufe ani waltajjii guddaa bakka hunda nu deemaa waltajjii mootummaa naannoo Oromiyaa nusi yaada ittuma hinnas. Kanaaf amma xiqqoo akka duriitirra investimentiin irree shaallee deema. Hinjiru ani itti fudhata sun ani hojjedha jennaan bakka sana hojjetu malee intu waan isaan immoo dhiisan amma yeroo ammaa kana shakab jirtu duraan akka ishee. Kanaaf wal simsiisnee sanii akka guddinni kunis wajjin guddatu. Bitti tokko bichaa nyaata oduu nyaatee hunduu akka nyaatee bulu hunduu akka guddina wajjin agarsiisu. Kana abbootiin gadaa an hojjetu. Mootummaa maa irratti hojjetamu irratti hojjetamu. Nu eenyu mootummaan? Mootummaa guddaadha. Akka dhala bukanaa miti uummata miliyoona nu duubayra. Nu fuula gurra dhabbaa feessus hin beekna. Humna keenyas hin beekna. Achitis nu bala. Ana abbaa fee waa'ee mootummaa tokko mootummaa hin jiru. Inni mootummaa hin qarqaa. Hojii guddaan mootummaa malee amma mootummaa asii kana hojjetu kan nama dhiisaa. Innis mootummaa keessa hin galu. Mootummaa gadi waan barsiisne hojiin hojjetu. Kana an jennu.